afaan jarri beekaniin Allah sana kan ibsuu fi danda'u kan bakka bu'uu fi danda'u sana jedhameetu fudhatame. Afaan Oromootti fakkeenyaaf Allah sana kan ibsuu danda'u akka afaan Oromootti akka jarri beekanitti maali yeroo jennu Waaqayyo jedhanii waan jarri waaqa tokkicha sana gabbaranii fi Waaqayyo jedhu sun bakka bu'a jedhameetu Waaqayyo sana bakka buufame. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaatti እግዚአብሔር kan jedhamu sana maali jennaane sanatu bakka bu'a jedhamee kaame malee Igzii fi Beheriin kan dhufe waan lamarraati waan walitti qindaa'e jechuudha. Warri afaan sana beektanii kana erga taate Allah kan beeku warra afaan Arabaa dubbatu duwwaadha jecha waaqa kan beeku. No, ani Oromoyyuu nan beeka sirriitti Araba qofa osoo hin taane. Jechuun ati fakkeenyaaf amma quraana kan barreeffame afaan Arabaatiin quraana san gara afaan Oromootti gaafa jijjiirru waaqa jettee jijjiirte garuuti quraana irratti barreeffamee kan jiru afaan Arabaatiin Allah jedheera. Afaan Ingiliffaatiin nuti gaadiidha kan beeknu gara afaan keenyaatiin waaqa kan jedhu sana kan beeknu. Kanaaf Allah inni jedhu kuni warra afaan Arabaatiin barreeffamee Araba duwwaatu Allah sanaan beeka malee warri kun Allaadhaan hin beekanii jechaadha. Kanaan bira dabarre ta'a. Gaafii isa biraa Konkuluujii gochuuf namni sii kenne tokko as keessatti mirga hin jiru. Konkuluujii gottee hin dabalin gaafa tokko gaafa gaafattee. Warra musliima malee Allah kan jedhu warra musliima malee namni biraan beeku bar. Na gaafadhu nan beekaan Oromoo miti maayee musliima malee beeku eessatti beektareeti Islaamuun beektu. Quraana ati karaate quraana afaan Arabaatiin barreeffame. Musliima malee beeku musliima addunyaan beeka kaafirri garuu hin beeku. Hin beektu atalla. Addunyaa kamtu beeka obboleessa kiyya amma wanna realitii. Addunyaa keessaa tokko Oromoodha Allah nan beeka. Afaan Arabaati kan wanna baratte ka achirraa dubbiste baralla. Afaan Arabaa musliimadhaan muslima. Muslima waan ta'eef Allah. Arabiffaan karaatee raawwatteeti quraana irraa Allah dubbiste malee quraana. Eenyu siroo kee qaraati baradhu ka? Maa eenyu siroo? Kanaafuu Araboota malee warri beeku hin jiru sana sin jechaadha bar warra afaan Arabaa dubbatu. Tole Yesuus Kiristoos Waaqayyoon takka Waaqayyoodhe waamee beeka raganaa kenne macaafa keessa. Isa warra amantaa barsiisa. Yesuus Kiristoos afaan inni barsiiseen Waaqayyo jedhee kan inni tokkicha dubbate agarsiisa. Ani gaafidha afaan isiin hanga afadhaafan malee. Gaafi akka ati konkuluujii gaafi wal fakkaatu paaraalaalisitti deebisa. Waaqayyo Allah Araba malee beekotte miti. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ilaahi yookaan immoo Eloohi lamaa sabaqtanii jedhe. Eloohi kana warra sana malee warri Oromoon beeku yookaan akkinaan jedhe. Yoon beeku ta'e ragaa wajjiniin. Ani waaqeffataadhaan isa nan beeku. Warra kan beektu ana warra waaqeffataa malee. Gaafi biraan immoo gaafataanii. Waaqeffannaa arga taate. Iddoodhaan waa gaafadhamee Ustaz Farhaan. Shaadan qabaddatee jiran jidduudhaan Salamoon yeroo takka Salamoon akka isin araarsuuf jecha Ustaz Farhaan isinillee walitti araarsuudhaaf. Ati waaqa kan kennuti amma musliimoonni Allah jenna rabbitu ittiin nuuf yaame. Ati waaqa yookaan waaqa waaqessitu maal jettee waamta maqaa isaa qofa dubbadhu. Rabbiin jedhaan. Ragaa isaa fidde. Eessaa fuute jecha rabbii jedhu. Anamma fakkeenyaaf akkasumatti isa dachee kanaaf samii kana. Jecha rabbii jedhu eessaa fuute. Jecha rabbii jedhu jalqaba sana isaa fiddee siin jennu. Gaada kan jedhu gara afaan Oromootti hiikkate. Maal gaaddii afaan Oromootti hiikkatte? Safaraa gaafadhee keessa. Waaqeffataadha faranjii? Faranjiin durii isaa waaqeffataa ta'uu danda'a. Gaafii biraa gaafii biraa. Mee Safaraan hingeessa mee Safaraan isin deebisa jidduudhaan fuudheet isin deebisa. Salamoon kan jedhu ani na kolfisiiftee jidduudhaan. Mee waaqaan kee ka waaqessitu maqaa isaa maal jettee waamtaati? Itti yaamtu wayi. Ani waaqa kana ni waaqessu Kiristoosii obboleessa kiyya. Inni dhugaa dhaggeeffata. Waaqeffata ittiin turre abbo. Olii gad ooftaati maal taate naguma qabdaati. Dhaggeeffata. Kiristoosiin alaa waaqa irraa kan jirre macaafa irratti dubbatee jira. Kuni callisanii raawwatanii Allah isa jettu kan warri musliimaa. Ati maqaa sanatti himatti gabaabsi maqaa waaqa kan keessi ka waaqessitu maqaa gad dhaabbataa winatti himi. Eenyu biyyaa mee wayi. Dubaan maasaa tammoo waaqeffataadha jedha ammoo Yesuus jedhee amma kun silaa. Ayyee dhiiseetiin jira. Isa nama biraan haasawna. Silaa waaqeffataadha jedhee waaqadha jedhee ammoo Yesuus jedhee kijibaafan akkamitti haasawna nuti. Afaan lama dubbataa asirratti silaa waaqeffataadha waaqa malee hin beeku jette amma ammoo Yesuusin malee hin beeku jette. Maalati nama biraa tokko miti maalati. Muslima mo'achuuf isinii otoo bofa nyaatanii bofa nyaattu. Muslima mo'uudhaaf. Bichaa musliimti mo'amee agalu isin biratti wanti isin barbaadan yoo barbaadan namallee ajjeeftanii yoo barbaadan nama gurgurtanii waan fedhe gootanii sobdaniis
muslima mo'achuu. Kana moo ka barsiise wangeela keessatti Phaawulos barsiise. Ulfina Waaqayyootiin yoo kijibe namaa rabbuu qofaa kanaan akkamitti cubbamaatti na laaltu jedha Phaawulos. Sobdee Waaqayyoon ulfina kennuu hin barbaadin. Nama ta'e yoo waaqeffataa ta'e yoo pheenxee ta'e ortodoksii ta'e as of ta'a dubbadha malee Waaqayyo guddisuuf kabaja Waaqaa kennuuf jechuun hin kijibina. Dubbii Phaawulos achuma Gaafii dabalataa takkas hin gaafadhame. isa kijibaa dhiisite gaafii biraa. Gaafii osoo hin gaafadhu.